Ashamaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota keenya qophii guyyaa har'aa qabnuun odeeffannoo wayitaawaa ta'an sadii qabannee jirra. Turtiin keessan hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin haa ta'u. Tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuu cimeetti fufeera. Godina Shawaa Kibba Lixaa Sooddoo Dachitti humni nageenya Riippaabilikaanii tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu hooggantoota garee shororkeessaa 5 irratti fudhate. Hooggantoonni garichaa tarkaanfiin irratti fudhatame Jaal Morkannaa fi Jaal Mooyii yommuu ta'an, ajajoonni kunneen miseensota garichaa biroo walitti qindeessuun gocha badii itti aanuuf wayita qophaa'aa jiranitti odeeffannoo argameen akka harka kennatan gaafatamanis eeyyamamoo ta'uu dhabuu isaaniitiin tarkaanfiin irratti fudhatameera. Meeshaalee waraanaa adda addaas harkaa booji'ameera. Dabalataan Shawaa Lixaa Aanaa Toleettis miseensonni garichaa 4 hidhannoo guutuu waliin waamicha karaa nagaa filachuun harka kennataniiru. Odeeffannoo biroon adda bilisummaa uummata Tigraay seenaa waggoota 50 keessatti qormaata nama mudatee hin beekne keessa galeen jira jechuun ibsa tibbana baase irratti ibseera. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay walgahii fi gamaggama aangaa'ota isaa olaanoo paartii isaa waliin guyyaa 11f gaggeessaa ture xumureera jechuunis beeksiseera. Aangaa'onni TPLF olaanoon walgahii irratti gamaggama taasisaniin paarticha gargar diiguurraa kan oolchedhas jedhaniiru. Ji'a kana keessaa guyyoota muraasaaf irra deebiin walgahii idilee ni taasifnaa jechuun ibsa kenne irratti birmadummaa biyyaalessaa mirkaneessuun ergama keenya isa jalqabaati jechuunis ifoomseera. Giddugala Koree keessatti rakkinoonni mudatan dhaabbate erga hundaa'een waggoota 50 nama mudatee hin beeku jechuun adda bilisa baasaa uummata Tigraay rakkinoota keessoo isaa garee farra dimookiraasummaa, gandummaa fi malaammaltummaan ol guddachuun paarticha hafuura irraa kan hafe balaa diigumsaa irra ga'ee jira jechuunis ibsee jira. Kun immoo paartii isaa keessaa rakkina guddaa jiraachuu kan mul'isudha. Itoophiyaan dippiloomaasii kabaja biyyaa giddu galeeffatee hordofaa. Kaayyoo fi akeekni dippiloomaasii Itoophiyaan addunyaa waliin qabdu kabaja biyyaa eegee faayidaa fi dantaa biyyaa irratti kan hundaa'edha. Kanumaan wal qabatee Dr. Abiy Ahmed hariiroo Itoophiyaa fi Iirlaand irratti itti aanaa ministeeraa fi ministeera waraana biyya Iirlaand Mikaa'el Maartinii fi jaalleewwan isaanii waliin dhimmoota jajjaboo biyya lameen irratti marii taasisaniiru. Egaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota miidiyaa Kiilolee qophii guyyaa har'aa asuma Rangolumna yeroo gaarii qabaadhaa. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Galatooma.